jiru anganama qoonqoo ijoolleen kannaaf jeetiin hin biraa deeme. Ijoollee maatu natti kenne maasofta qoonqoo nyaatan. Sittan kannine. Natti hin kennine. Edaatin nujjeefteetiiti. Shashalanii wayisi murame. Harka Oromooti yaangin itti yaadne hallayyaa boolla namaan qotini. Yootti qotte takkiin obboleessa keetii turte miidhama. Rahmatullahi wa barakaatu. Ashamara kafna jira jirti sin jecha amma dalagarraa ol seene gaa daawwattoota kiyya galatooma. Way galatooma naa jiraadha. Amma mee faaruuti isa maaliin jaa galatooma galena keessan bilisummaa daawwattoonni kiyya ilmaan Oromoo keessattuu onnee tana keessa na jirtan onnee keessa jechuudha. Kunoo laal akka waan godhuus hin dandeenye harkiidhaa miilleedhaadha. Laa. Shanshalat. Eenyu keetti dhama jaan miilleedhaa harkiidhaa ol qabimee miilla keetu maaltu tanoon dasii dhabee. Ispoortii dalagaa shanshalat. Akkasi jiraa jechuudha. Tanoonta maaltu dhabee fi nagiyaan jiraachu jira nagiyaan nyaatee dhugu jira. Yoo ana miskiintitti dhiisee kunoo baaltolle firaan baasee akkan dalagaa irraa dhufettiin jira. Shaantaa keessatti fannifadhee akkanatti. Nyaata irraatti si gamma keenya bira. Laa na dhawun dandeessu amma dhageen. Alhamdulillahi laa ilaaha illallah Muhammad rasulullah rabbi allaatti nama naan hin teef wanta kana godhuu hin dandeessu. Kanaafuu ammoo yoo nyaatallee akkan duune akkan jiraanne si godhan. Garuu erga kalee fi dheengaddaati akkasumatti edaatii beelamni jechuudha. Akkan duune akkan jiraanne sani qixaanni isaa nyaaddo kachi tolbeessite kachi lak herafta mana si qollofne deena waan si godhu olbeessitatti akkamitti olbaachirretti utaali bee utaali osoo rabbiin luqanan nurgatti nutti laa adi olbee gaafa nama qixaatu sanu namni mul'ata haasoo laa kayga ani kun waan namni jeehanne kayaaboo gaafa isin silaasummi na nyaachiftan isin nyaachifne qotta si qotto Summi sana banyak itu. Foto ya. Amma kau dubbi di sekarang sanda kamu tuh sih dubbi si kongko sih kan nih anak kau. Oh ya mah kakek jerama. Oh tadi kau. Ya masih kepe. Anak si gebab tuh jereba. Akan tuh nak kuno akan asik kan nak guga. Hai. Kau. Oh tadi. Mak tuh sudah. Maan tong gana sa idade dalagatya jiratyo. Tay. Olbay tay sirin sirateti. Makan itu. Sinis Oromo. Kuno ga. Akka namalla lu rabbi ne karabbi kin azira manna kay tiran ke se kada ba la. Wallahi sinunje. Akan dune akan dulomne akan jirane nen kata. Garo dubbinto na gamata kana. Enne? Biye laltifatti. Woy biye qodani faajani bodona noli mufachu nolo. Angaran jabado. Qixaata akkana maaf jilataatu jeetin akkana qaxxoo jira male annini khasinigale. Nini khan. Sinigale hiikun kiyenolamu. Maalif jennaan obboleeyyan dhiiraatiin qaba niini khata kishobuut ammoo ni qaxxa haa qaxxaamu harka shashalata kan arra akkatti shashalata kanaan taa'u isini galee irraanii ni khagaru garaan jabaaddoon ati eenyu fa'aa kana godhaalte immoo duraan daawwattoota keetiin akkana jettee jettanii akkatti na hidhaa oolchitan. Oh nyaati ko amma isatti jabaanne garaa ijoollenis kanneef jaanfara dullee hin beekne amma qonqoo kuno waan goggoydu fide fo ijoollee wayiitu natti hin kennu Allah fi nyaateetiin dura garsiisa maaliif jennaan akka isaan summii naa fidanis summii nyaachisu rabbiin kiyya ganaallee na nyaachisini la amma raata asnin godha olji nyaaddu hee kodin guyyaa kana guutuu akkatti oolaluutti narraa citte harki narraa citteeti rabbiin masika booftaa nene haadira abo yaaro moti yeekoo naas dibdee dubbintone heekoo hiikina hiik itti deebitee abboleessa xiyyaarra naafisu qofaa mana kana qayseera bookana boote sibiisa mitiiti
والله واسدي سفين طاوتي ما هيك هي دقيقة أرومو دقيقة يا أمتا سيري أمتا سمي سيري ورقو دخون خنوك أبي مقال أمال لنا خطا شنشلتا كان الراني خوا هني خرا تراني نخانجي هو ما نيات ما في خنا نيادو قش شمس صدو كوكو شمس ديسي دينان نيات دبدي أنا في تريد كتا دخيت كان دونا كان دلهم كان جيراني دخون نيادو إسني قال هوني نخجي كان ناس بقى كان الصداع سجزين نيني خجين ناس فرمان صداع نيني خجزين جي إسني قال هان الصداع سالو دراني نخانجي هيني خموينيو أبو ربي نقول نيلا لا هيو يلا عشان تقولين هيك ناخدمه دران اللي نمتو اتفدي نانجي تنسي تفدي ملا فيك يا وناجي أين يجينا مثلا هبي فيني خا مقاوم أين مقاسي يلا خير يا أخي ما تاتي كيله دا مقاول بيتنا أنت مقاسيتم بيتو قباب دم وديرتم وديمتم وقراتي قافتك النبي تشت معي ليه نمشي يا ربي نقول نمني نقول ما فرماني ونعرف فيس تؤس ربي تيف كنه هي خو رمتيه هي خو ربي توكتتي الكنه هي خو نعرف سقف عجرا دقتي هيك يا يوني خي أما سند ديبيوم منا خنانين بيسي ديما يا رمتيه ميك كمينتا الحمد لله رب العالمين هي خو منا خنانين تديمتا هي خو يفتديمتا لا فرد مناسي أنا متي أورمو براون قدينا ونراتي جيامتا يا نوراي في قاو لوين نلومتي هركن نلومتي دي دجي ملاتر نجيب ساتني نولتر أمتا تقوى سويتوار روكو اتها سويتا أكنا منغير أفان فمي يزيته يا أورمو دجي ملاتر يا أورمو أيو أجلخ يسا خنانتي ساتو يو أجلخ يسا خنان في سادفو أما ما خيست نهيتي أما ما خيست جراسين جبادو جرانك يلا فادا نمر راهي يخبابا يو سببا إسا خنا هي خينا ربي وانو قده ربي رتين فكانو ديما جارتي ساتي كنا برباد جان قرر هي خا لا إله إلا الله محمد رسول الله توكلنا على الله جي ربي تيخ يكن دي ربي خيات آمنتين هي خي دي ساعة كتاتا دلغ ناس قد أوصل فدو يون مكة براتي اللالجي أكا بيا لكا وطن تكين إنكن بيا سانيتي متياتشوس ندندين أنا مين يخنان أبو أبوتي تنتير جدام جاهن أركا تشوف تيسا قروا إني والله لي همتنا يا نانس إف بيخا نيني خا مين تويتا نما برامي تويتا ويا نقطة وتيجي يتتي يو بنبيف تجنبيش حركة ولد هيتا جنان مال وانا نتوهالت وفتن سيفي دلي قرات جرسا كنا سا قراتي سبب سنيفين سيخنه نيان سيفي دلي نم سيفي رنجرو سنكر كاربيت تمافين سيفي دي غرو غرتي تفلت تغرا براتي كنا وان تاتف أما كنا دي سي كاميرا برودة تيستيلو ورواجسني ربو ما سنجا أنا ما أرومو تيجي نياتا خاني سيفين قراديسي جران نمت جبادو خانه هنكابو خانينا كان نمت تشكني جراد أجانا متو هنكابو جرو برنوتا يساعدو أرجو جاغوتو أسكت سنو أكملت يولي جراد هنكابو واربي نقودا نقودور كلا أرجو تجيبها مالوتانا أتي جزينا من سيرجم نيرجم تاجنا نيرجم تا خلاص تنونا أفدان كلام يعني برام فيالو ما مكيا نياتي سان نتخنن في دماله يعني وانت كان بيتو سمي دم بينه يا أبوي أيه قالني والله لساتين كانوا قدو سرمو تجي أنا كل المسلمات ألجي يسرعيني خاتي ألجي أرمو ده نفهم قافتة سيرجن اللي موجودة كان أرجن ناس كافي ولا رمى درستي ميلة درس رايحة هذا حال لو كان أتشلشلت ما كان يسافي دتزه شلشلني خنا ماني دنيا أبو فلقي ميقات جرا خيدانين ربي يسرحك آمين آمين تكتو ما نراي خجرتونو نراهيته همتو نرايخن إن شاء الله همتو نقول نمتو ألتي خاركاتي
Amiin. Dugda kana na dhukkube malaatarra na oolchite. Akka malatti olte dhisi yaa Oromoodha akka ol goonuun qabnu silaaf jallaa keenyas rabbummaan nu haa qaxeelchu malee ganaa ittiin deebiyyoo namni si ergellee shashalata laalaa harkaa laalaa. Kaya maanta na galatoo dhiifama gaafadhu daawwattoota kiyyalle kaya qotto Oromooti jee numaa walii Oromoodha waa biyya namaa keessatti akkas hin qaxxoote qotto. Gaafadhu yoo badii balleessitellee kunoo shashalatallee irraa eegee balaan obboleessa rabbii tanaan na dhuftu sababa isaatiin hamtuu na dhufu jirtullee narraa haa huchiisu akkaan dalagaa dhufatti kunoo ni gartan Oromootiyya uffata jijjiirrachuu wallaaleetiin jira hamtuun namni na yaadu shashalata kanarra naaf inni dhiiraa namuun hojjol seenuu didee manni kun siirii qaba yoo itti godhanillee hin beeknu waan jaanii akkana shashalatan akkananii waa meeqaan dhufan jechuudha. Sodaatan shashalataas kun irraa eega shashalanni sanis kana kunoolaan gartani qolfiinis tana kunoo hayya kanaafuu irraa hiike mee wanni na dhuftu sannatti haa dhuftu yoo rabbiin an khayri yaadii hamtuun na dhufte haa dhuftu hiike garuu mataa kiyyeefiifin eeggadha amma bootaan deemuudhaaf dhiyaadde guyyaa xiqqoo naafee biyyuma kana haa deemuuf hin deeman yemanuma kana haa deemuuf hin deeman dhiifama gaafa Oromoyyee wallaalaan gootee fi beekamsaan gootee wanna san nama seefidii ol sattaraa jiraan eega jiraattee nama himuu diddee qabriin seenaa itti maqaa himuu diddee aadiidhaan rabbiin maan an godhu angaraan jabaadhu dhiifama jiru. Akkasii Oromoo teenyaan illee yaanii waan natti kennaneefis hin beekne kalas isiin tun ijaarsi bira hin jiru. Kophaa ofii isiitii dalayti ofii isiitii hojjetti akkasuma kanallee geessii fi uffata kanallee fidii fi naan jetteetiin natti kennatee jechuudha kanallee burtukaana natti kennatee sababa saniin isiinuu akkasitti ijoollee fiddeetaniin akkasitti asitti dhoysitee ni qabsiiftee na hiisiftee na cafaqanii dila sana akkasitti ta'e ani mootu waan irraa hin beekne kan mootu dalaguu jechuun waan nama biratti miti rabbiin birattuu hin jaalatamne jechuudha. Kana waan taateef amma booda akkamitti waan akka isinitti kennitaa yoo jettanii kanatti aartan taate dhiifama naa godhaa irra naaf dabraa isiniin jedha. Kalas. Oromoo teenya akkasuma isilleen immootu akka garaan dhiifama naa gootu isii gaafadha amma kunoo isin duratti. Allah hiikeetiin jira afaytuun tarabbiiti garuu an humaatii miti aniif dhaqqabee nama kana naa godhee waan kana akka isiin duutuuf feenaaf akkana goonee jaanii ka dubbatanii arra dhiirti kottaan wajjin mana kana ol seenaa wajjin mucaa kana qorannaa jennaan dhiirti na jala seenuu diddee manni kun mana sihiriiti jaanii garuu an obboleessa rabbiiti na godhuu dhiisullee itti aansee harka kijaanirraa hiike rabbii haaliqayyoo amantee siirii mi'oonni feete waan takka singootu summiin waan takka singootu an rabbittiin amana waan hin ta'eef waan takka hin ta'u harkaan qabadheen irraa hiike waan takka hin ta'u ganaallee hin ta'u isin galee Oromooti ammoo warra siirii maarree summeettanii namaa gootan ifiif jireenya keessan dhabuu teessan anarra hiikeetiin jira obboleessa rabbiiti akkuma namni wajjin duun dhabuu jaanii mana kana ol seenuu didanitti kophaa kiyya ol seenee bakka irraa hiike ganaa ammoo allubbuuti yaniin eegaa. Innillee akkuma naan jee kana ni gartanii obboleessaniin qabaanteef allubbuuti yanaa eeggata. Amma kanaafuu hedduu takka isinitti haasoo guddisnee jirra. Hanga viidiyoo biraa qabadhee isinii dhiyaadutti anu yeroo xiqqoo booda biyya kanaa boofin deema. Mana kanaas dhiisee boon kiyyan oolamu. Meeshaan gaa gurguradhee noolii godhadhee deemu deema. Roorroon ilaasii waan geesse jecha deemuun kiyya dhiyaatee jira. Kanaafuu hanga viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.